Tootafia akkam jirtan nagaa keessanii jirtu. Warra nuti channel kanaaf haaraa taatan sabaskaraaybii fi laayika sheer gochuudhaan jabeessaan isiniin hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyya akkam jirtan nagaa keessanii harka isin fuuna isiniin jechaa. Warroonni channel keenya kanatti dabalamii yoo jiraattan YouTube channel Abdirazaq Tuubii irratti argamtan hundi keessanuu salaamni afaan kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u jechaa YouTube channel kana hara untuk subscribe fi like share gochuudhaan jajjabeessaan isiniin kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya har'aan tana barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Barumsi guyyaa irraa kana waa'ee imoodhaati jechuudha. Imoo keenya irratti wantoonni adda addaa kan nu jeeqanitu jira jechuudha. Imoo kanarraa akkamiin imoo professionaalii ta'ee sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Namni tokko guruupii wanta adda addaa isa jeequrraa kan ta'e immoo haqeetan biraa gabbuufachuudhaaf dirqama jechuudha. Kanaafuu akka wanti waan nu jeequ maraafuu furmaanni isaa ni jira jechuudha. Kanaaf YouTube channel keenya subscribe like share gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jaa. Amma walumaan gara barumsa keenyaatti haa barumsa isiniin jaa hordoftoota kiyya dhiifama isinitti waan dheeresseef. Amma gara barumsa keenyaa waliin haa deemnu isiniin jaa hordoftoota kiyya. Nama akkuma agartan guruupii wanta adda addaa kan nu jeeqanii fi wanni adda addaa ni jiru jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf mallattoo yeroo faayilii keenyaarra yeroo cuqaasnu kun lakkoofsi bilbilaa akkanatti kun baha jechuudha. Akka lakkoofsa keenya kan bilbilaa yeroo namni ilaalu achirratti mul'anne dhoksachuudhaaf fi yookaan yeroo nuti online irra jirru akka namni nu hin beekne gochuudhaaf maal gochuu qabna jechuun qe'aafan qabu. Kanuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa kiyyaatti na faana turuun isin jaa hordoftoota kiyya. Amma waliin gara barumsaatti haa seennu. Amma immoo mallattoo ida'uu fakkaatu kanarra cuqaasna jechuudha. Booda moor sarara sadeen kanarratti cuqaasna jechuudha. Eegas booda mallattoo geengoo fakkaatu kan siitingii kanarra cuqaasna jechuudha. Eegarra cuqaasne booda maal goona mallattoo qulfii fakkaatu kanarra cuqaasna. Eegas irra cuqaasne booda last cell akkuma wal jala waan adda addaatu tarraa'ee jira jechuudha. As keessa waa hedduutu jira jechuudha. Kanumaafuu agaduma sagantaa kiyyan afaana tura. Kan jalqabaa kanarra yoo cuqaasnu kun akkuma agartan namni online irra jiru hiriyoota kan kee qofaatu si beeka jechuudha. Kanuma akka namni si hin beekne gochuudhaaf amma mallattoon qubaa kun wanti sitti agarsiisu online irra jiraachuu kan keeti jechuudha. Kanumaafuu akka nam tokko eenyulleen akka yeroo ati online seentee baatu si hin beekneef gochuudhaaf isa dhumaa kanarra goona jechuudha. Akkuma argitan irchirra yoo goonu eenyulleen nu beekuu hin danda'u jechuudha. Kunis yeroo namni waa nu barreessu yookaan akkanatti online irra jirru nu beeka jechuudha. Yeroo hello jee fakkeenyaaf barreeffama tokko yoo barreessu raayitii dhumaa kaa'eefiitu beeksisa jechuudha. Kanas akkuma isa duraa mallattoo dhumaa kanarra keenya jechuudha. Ayyee inni sadaffaanis akkuma kanaati jechuudha. Okkee kana eega kana goonee keessaa as baane booda dhiifama telefoonaan irratti as baa jira. Amma fakkeenyaaf nama tokko yoo bulook goonee kan dhabnu ta'e akkamitti arganna? Inni sadarkaa sadaffaadha ana jechuudha. Kanallee akkasitti sirreessine bira dabarre jechuudha. Hunda isaatu sirreessine jechuudha. Kanaan gana xumurraan jechuudha.
deebinee amma waliin gara duubaatti deebina ammaas yeroo tokkoof. Namni yoo imo keenya nu hordofaa jiraate kooddii keenya argate yoo kaa'u akkamitti beeknaa jechuun akka wanti security kanarra cuqaasna. Fakkeenyaaf yoo namni nu hordofaa jiraate ta'e armarratti nuuf baasa jechuudha. Amma ani namni nu hordofaa hin jiru jechuudha. Anumaatutti fayyadamaa jira jechuudha. SMI 5F Samsung jechuudha. Mobaayila kiyya jechuudha kuni. Inni kun mobaayilii kiyya. Odoo amma namni nu hordofaa jiraate ta'e nama biraatu bakka amma iddoon ani itti fayyadamaa jiru Somaaliyaa wanta akkanatti siif mul'isee kaa'e jechuudha. Amma kun akka namni tokko nu hordofaa hin jirre asirratti siif galee jechuudha. Amma information yoo namni kan si hordofaa jiraate ta'e direct asirra cuqaasnaan nama san siif baasa jechuudha. Waan namni tokko illee nu hordofaa hin jirre apply ta'u delete kan jiru kanarra cuqaasneet baafte jechuudha. Nama si hordofaa jiru san yoo kan namni si hordofaa jiraatu taate jechuudha. Kanumaafuu ammas guruupii adda addaa kan nu jeeqeef jecha akkam godhuu qabna. Imo keenya akkamitti odoo haynee gadi hin buufanne duratti idiitti goonee haaromsina waan adda addaa kan nu cunqurraa jechuudha. Asirratti cuqaasnee deemna jechuudha. Ammas setting irra deemna. Setting irra deemna booda service jechuudha. Amma imo keenya kan haaromsu yoo kan biroon taate add account. Amma asirratti lakkoofsa kiyya kan bilbilaa barreessa 74 duwwaa 504 barreessa. Kana okay hayyamaan kanaaf jechuudha. Nuti amma naguma daariktii gara haaromsuutti na fidee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanumaafuu haala kanaan dhoofachuu dandeessin jechuudha. Amma bilbilli reefuun tana achirratti asirratti isin bira armarratti argamu kun nama san bira yeroo dhaqe namni san yeroo achirratti si ilaalu hin mul'atu jechuudha. Asitti si biratti haa telefoonuma kan kee irratti mul'ata malee achirratti hin argamu jechuudha bilbilli kan kee. Kanumaafuu hordoftoota kiyya haala kanaan waa hundaa ofirraa hubachuun barbaachisaadha. Akkasii namni tokko yoo fakkeenyaaf wantoota adda addaatiin qunnamuu danda'a. Kanneen akkanaa kana fa'aa close chat kanaan akkanatti ofirraa baasuu dandeessa jechuudha. Kan kanarraa hafe namoonni guruupii imoon kun haaluma agartaniin imoon kunii fi imoon kun isa oriijinaalaa miti jechuudha. Kun inni oriijinaaliin isaa ni jira jechuudha. Isaas sirriitti isiniif hojjedha jechuudha inshaallah yeroo booda. Kanumaafuu namoonni akka online irratti namni eenyullee lakkoofsa bilbilaa keessanii fi kanarraas isin arguu hin dandeenye gochuu barbaadan haala nama isiniif tilmaame kanaan waa hundaaf sirreeffachuu dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasii kanumaafuu dhimma kanaaf waan adda addaatu jira jechuudha.
Amma fakkeenyaaf lakkoofsa nama bilbilaa namni tokko tokko lakkoofsuma bilbilaa immoo irra galfachuufuu rakkate jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa bilbilaa asirra galchuu barbaadde amma lakkoofsuma nama tokko haa galchuu ani jechuudha. Akkaan galchan naa fide jechuudha. Namni tokko tokko lakkoofsa bilbilaa erganii fi lakkoofsa bilbilaa kan namaa kan naaf ergaa yeroo erganiif irra galfachuu kan wallaaluu hedduutu jira jechuudha. Hordoftoota keenya namni irra guddaan gaanii beekaa kan beekneef ammoo akkanatti itti galfachuu qabdan jechuudha. Egaa hordoftoota keenya barumsa har'aan tana qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanganumaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaan isiniin jaa. Chaanal Abdiirazaaq Tuubee irra galtanii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechuudha. No chaanala kiyya yuutuubara keessan irra galtanii haala kanaan Abdiirazaaq Tuubee TV jettanii yoo seerchi gootan haaluma amma agartan kanaan kunoo isiniif dhufa jechuudha. Mallattoo diimaa kanarra cuqaastanii yeroo isiniif as notifiikeeshiniin dawwanaarra cuqaastanii gara dhumaa irratti sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa hordoftoota kiyya. Yuutuubiin kiyya akkuma argaa jirtan asirra nama sabiskiraayib nama afuriitu jira jechuudha. Kanumaafuu waliif sheer godhaa waliif qoodaadhaa sabiskiraayibii akka naaf gootan isin gaafadha hordoftoota kiyya. Akkasii haganuma barumsi har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Haga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf turaa isiniin jenna. Akkuma argaa jirtanii barumsa adda addaa wantoota iimoodha waan fadhaa ta'u hunda isaatu isiniif qabannee dhiyaannu waan ta'eef kanaafuu yuutuub chaanala keenya akka asirra cuqaastanii waa hunda abdiilee garaagaraa boksii jala isiniif ni keenye. Kanaafuu hordoftoota keenya hin qabaminaan isiniin jaana jala jajjabaadhaa nu faana turuu keessaniif galatoomaan isiniin jaa adumsa asumarratti goolabna.